Rakkooleen ilkaan nama kennaa baay'ee gugurdaadha. Dhukkubbiis tahee akkasuma caccabiinsaa gurraachinnaa fi keelloo tahuu sammalee nyaata'iinsa adda addaa osoo dhiqatanii kan baay'ee afaan isaanii foolii hamaa qaban akkasuma immoo raammolee adda addaatiin kan namoonni baay'ee rakkataa jiran. Kana qofa osoo hin tahin jiini ramadaanaa ji'a bareedaa kabajamaa fi qulqullinni baay'ee eegamu. Yeroo kamuu qulqullinni afaanii barbaachisaadha. أهلا وسهلا يا رمضان جاء قمتشم بياتو يا رمضان شيطان يتهدمتو يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشما هركفوني أرمون كو قوتو أمانتيف كتان أسوالين قولين جرجرتو سنين زرع أرمو كي قوتو كيستو وروني أمانتي إسلاما قبلن أحلين يا رمضان ربي رمضان بركاناتي نهندك إنها قو سنين زرع بقى اتقيتني Rabbiin guyyoota hafe kanallee ittiin nu haga'u siniin jedha. Har'a kanin qabadee dhufe rakkoolee furmaata ilmaan Oromoo guutuudha. Garuu wanni isin beekuu qabdan asirratti har'a amma hanga takka rakkoolee ilkaan keenya miidhan yookiin miidhaa maattuu nurraan gaha kan irraan dubbannuu fi akkasuma ammootuyyuu qoricha ajaa'ibaa kan addeessu kan hokkisaa kutu kan dhiigu kutuu fi akkasuma ammootuyyuu ilkaan keenya kan baay'ee qulqulleessu foolii afaan keenyaa kan hedduu urgeessu. Akka fakkeenyatti ilkaan keenya ergi keenya dhidhii tahuu yookiin ammootuyyuu akkasuma baay'ee nu ho'isisuun michii irraayis ni tahuu danda'a. Sammalees jechuudha ija namaa irraallee ni taha. Viitaaminootaa fi akkasuma immoo albuudonni qaama keenya keessaa saffisaan yookiin baay'inaan yoo hir'atan wantoonni akkanaa nu mudachuu danda'an. Akka fakkeenyatti viitaamin C, viitaamin K fi akkasuma immoo viitaaminii 12 B12 kan jedhamu karaalee hedduun jechuudha argachuu kan dandeenyu fi akka viitaamin C keessattuyyuu argachuu maal irraa jechuudha akka firaafirii fi akkasuma ammootuyyuu dhiifaman of golcha kuduraa fi muduraa irraa argachuu ni dandeenya yookiin soorachuus taane akkasuma immoo farmaasiis tahee mana yaalaa irraa haala salphaa taheen qorichaa yookiin ammootuyyuu kiniinii haaluma salphaa taheen jechuudha kuduraa fi muduraa irraa qophaa'ee bitachuu ni dandeenya. Namoonni keenya hedduun isaanii sababa isaa osoo hin beekin kan baay'ee ittiin rakkatanii fi qoricha mana isaanii jiru osoo hin beekne kan ilkaan isaanii dhidhiiguu fi baay'ee isaan dhiitahee akkasuma mootuyyuu hooksisuudha. Ammas jechuudha namoonni keenya keessattuu kan biyya hambaa keessa jiraatan saharaa yookiin biyya owwaa keessa ilkaan isaanii osoo qulqulleeffatanii bifa keelloo akkasuma mootuyyuu yookiin bifa booraa xurii baay'ee kan guuruudha. Sababni isaa maal akka ta'e kan hin beeknee fi yeroo hedduu gaafii kan itti ta'e ganamaa fi galgala dhiqata namni kun garuu saamunaa ilkaaniitiin. Haa ta'u malee sababni isaa tokkoffaa irratti yeroo hedduu shaayii owwaa biyya owwaa keessa fayyadamuu fi bishaanummaan sunuyyuu ilkaan keenya kan hin taane akkasuma mootuyyuu buna yeroo tokko dhugamu namoonni buna hin dhugnes waan sukkaaraa nyaachuu fi akka fakkeenyatti timirri ilkaan keenya baay'ee kan miidhuu fi akkasuma mootuyyuu baay'ee kan raammoo nutti uumu. Sababni isaa sukkaara uumamaa qaba. Haa ta'u malee namni keenya sukkaara timiraatiin osoo hin tahin kan ilkaan isaanii mudaan yookiin ammoo rakkooleen adda addaa seene shaayii sukkaaras tahee halawiyaata adda addaa halawiyaata namoonni hin nyaannes jiraachuu ni malan. Akka fakkeenyatti namoonni dhiira shamarran keenya maastikas taatanii akkasuma chokolaataa karameellota adda addaa chokoleetii irraa kan fayyadaman guutuun kan hojjetaman isaa ilkaan keenyaaf rakkoo guddaa kan qabuu fi baay'ee ulfaataadha. San qofaa miti shaayii yeroo tokko namoonni keenya waan ilkaan miidhanii se'an akka fakkeenyatti dhugiitii qorraa irraa jechuudha. Wantoonni akka peepsii, koollaa, maalii kunniin guutuun isaa wanni dhugaatii gaazii makate guutuun isaa ilkaan keenya balleessuufis tahee caccabsuuf akkasuma mootuyyuu saffisaan ilkaan keenya akka bifni badullee baay'ee rakkoo hamaa kan nurraan gahu. Walumaa galatti jechuudha har'a qoricha kana hunda furmaata isinii ta'u qabadhee dhufe. Isin ammoo hanga xumuraatitti viidiyoo kan koo subscribe like gochuun hanga xumuraatti viidiyoo kan koo ilaala. Warroonni subscribe gootan ammoo hedduu galatoomaa isin jaalladha isin kabaja. Ammas mallattoo like cuqaasuun hanga xumuraatitti haa deemnu. Namoonni kun namoota kamiyyuu viidiyoon gahuu qaba jechuudha jala taruun qabu. Sababni isaa waa'ee ilkaaniiti. Ilkaan nama hunda isaa jalaa keelloo tahee yookiin bifa sirriitti argitan kanaan baay'ee kan rakkataa jiranii fi akkasuma mootuyyuu keessatti dhukkubbii ilkaanii hedduu kan rakkataa jira. Obboleeyyan kee yookiin maatiin jaalalaa fi kabajaa warroonni qoricha siin dura hojjedhe irraa fayyadaman irraa milkaa'anii jiran kan ilkaanis tahee wantoota hedduu jechuudha. Kanaaf hundi keessanuyyuu sheer walii gochuun akkasuma mootuyyuu obboleeyyan keessan kan beektan sooshaal kamirrattu viidiyoo yoo argitan viidiyoo kana laadhaa fi akka irraa fayyadaman mallattoo laayikis yoo tuuyitan baay'ee isaan bira akka gahuu fi viidiyoon akka faca'ee namoota hedduu gahu nu isin gargaara yookiin nallee gargaara jechuudha. Laayikiin dhimma biraa osoo hin tahin viidiyoo kan koo facaaste. Subscribe ammoo kan isin kadhataa oolu maatii baay'ee qabaachuu yookiin ammoo
hordoftoota hedduu qabaachuu ittiin gammada. Garuu namoonni hin laalaniyyuu jechuudha. Namoonni viidiyoo hin hojjedha. Nama muraasatu ilaala. Maatii kiyya baay'ee kana keessa hundi keessanuyyuu osoo laaltanii irraa fayyadamtanii baay'ee bareedaadha. Yoo fiis fayyadamuu hin taane namaaf osoo dabarsitanii isiniin jedha. Kanaaf ilkaan keenya guutumaan guututti guyyatti yeroo 2 qulqulleeffachuu qabna. Ganamaa fi galgala jechuudha. Itti aansuun jechuudha osoo isinii danda'amee siwaaka mukaa yookiin ilkaan siwaaka rigaa ilkaanii kan mukaatti rigattanii baay'ee irra filatamaa fi baay'ee kan isiniif ilkaan keessan bareechisu akkasuma urgeessu. Hanga xumuraatitti qoricha keenya waliin haa itti deemnu isiniin jedha. Walumaan kan arginu ta'a. Kanasitti argitan kan har'a qabadhee dhufe inni jalqabaa kuni zayitii zayituun. Zayitii zayituunii viitaamin E's tahee viitaamin K akkasuma viitaaminoota adda addaatiin kan badhaadhee fi ilkaan keenyaaf qoricha ajaa'ibaati. Itti aansuun qoromfuudhiidha. Qoromfuudhiin raamos tahee akkasuma immoo foolii hamaa nuu kennuu fi akkasuma isheenis waan faayidaa guddaa qabuuf ilkaan keenyaaf. Itti aansuun hirdiidha. Hirdiin akkuma beektan albuudota hedduun kan badhaadhee fi dawaa ajaa'ibaa yookiin qoricha ajaa'ibaati. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya inni afraffaan ammoo maal jechuun keessaa waan hin oolle sooqidda. Namoonni sooqidda hin beekne tokkollee hin jirtan. Sooqidda kam argattan itti gootan yeroo hedduu sooqidda biyya keenyaa hin argannu jettanii dubbattan. Booda sanii ammoo waliin dhohinee waliin geenna. Osoo danda'amee rigaa yookiin ammoo siwaaka mukaatiin waliin gahanne baay'ee barbaachisaa kan tahee fi osoo maankaa tahuu baate irra filatamaadha. Garuu yoo hin jiraanne dirqamaa miti jechuu barbaade wama qabdan yookiin ammoo dhifaman of kolchaa isiniin jedha. Wama mana keessa jiruun fayyadamuu ni dandeettan. Kanaaf hanga xumuraatitti viidiyoo kan koo wajjin bu'aa irraa fayyadama wal fayyada. Achi booda immoo cuunfaa loomii hanga takka jechuudha. Loomii jechuun viitaamin C fi akkasuma ammoo baay'ee ilkaan keenya addeessuufis taatee foolii hamaa qulqulleessuuf foksisaa kutuu fi akkasuma immoo keelloo bifa keelloo sanirraa aditti deebisuuf gahee guddaa shoora guddaa kan taphattu loomii xabbii lamaa yookiin ammoo cuunfaa hanga takka itti goonee waliin geenna jechuudha. Hanga xumuraatitti namoonni viidiyoo kana jaallattan ammas isin yaadachiisa. Mallattoo laayikii cuqaasuun akkasuma immoo warri maatii koo hin taane maatii koo ta'uun sabskiraayib godha. Akkasuma immoo hiriyoota keessan sheer godha. Rakkoolee ilkaanii nama hundatu ittiin rakkate sooshaala kamirratti asirratti kan isiniin jechuu barbaadu warroonni tiktookii hedduu galatooma. Viidiyoo kiyya tokko har'a akka carraa tahee jechuudha. Facebook irratti argee maashaallah tabaarakallah koomentii gara 600 oliin kan barraa'ee fi viyuu gara 1000 hedduutiin kan laallamee namoonni sheer godhee jechuudha. Hedduu galatoomaa isiniin jedha asumaan ammas jechuudha kaniin isin godhuu qabdan furshaa ilkaanii yookiin rigaa ilkaanii qopheeffattanii isa kanaan haala kanaan itti riidan jechuudha. Ilkaan keessan daqiiqaa 5 gadi riigdanii akkasuma kan jalallee kan gubballee suwaakattanii ni jechuudha. Isa kanaan kan furshaan jechuudha buruushiin. Achi booda ammoo torbaan keessatti yeroo 3 fayyadamuu qabdan. Asinii haa galu. Torbaan keessatti galgala yeroo 3. Torbaan keessatti galgala yeroo 3. Kana jechuun hirriba keessan dura isiniin jechuu barbaade. Achi booda ilkaan keessan ganama yoo kaatan suwaakattanii booda sanii ammoo waan baay'ee mi'aawurraa yoo fagaattan yeroo gabaabaa keessatti guyyoota muraasa keessatti guyyaa 2-3 keessatti jijjiirama namoonni hin argitanii. Kanaaf guutuun keessan horaa bulaa isiniin jedha. Warroonni amantii islaamaa qabdan rabbiin ammas baga ramadaana ittiin isin gahe ittiin nu gahe rabbiin guyyoota hafte kanallee nagahan ittiin nu haa ga'u isiniin jedha. Baga itti geettan ammallee baga geettan isiniin jedha. Horaa bulaa Oromoo koo guutuu fayyaan faaya sabskiraayib laayik sheer gochuun turtii gaarii isiniin jedha. Oromoo kiyya gaafilee na gaafattan guutuu biizii ta'ee na of golchaa asumaan isiniin jedha. Isin jaalladha isin kabaja maatii